manni kuni shashamanee caraqaa ganda duwwaa afuriiti yookaan diida boqee jedhamee beekama. Luukii 39 luukii 38 sadiin buuteetti ijaarsi isaa luukii sadiin bu'eera. Barandaa walitti jechuudha. Ala kun akkana jidduu kana akkana qabatee ufa foon isii dhagaa kana qabatee kun karaa guddatu fuuldura isii jira kan makiina akka fedhe keessa fiigu. Kunniin ammoo gurguramee hin jiru iyyuu gana itti yaadanii akkana jira. Meedaan isaa kuni kunniin abbaa biraati. Walumaa gala mana kanaa waliin kaara 300 gurguruu barbaadan jechuudha. Akkana addaan baasaniiti. Kun asiin gadi amma kaxaramee jiru karaadha kuni. Haga boolla kana karaan hin badhata. Abbaan garuu karaa haxiratee jiru. Adda bakka irra gurgurachuu irra jiran kunoo karaa kana wal fakkeessanii jechuudha. Karaa guddaa kana akkana irra gurgurachuu barbaadanii. Haa ta'u karaan gaafa irra badhate hin murama. Manni mana jiguu miti asuma irra bareechifatan malee. Maashaallah tabaarakallah baay'ee mana gaariidha. Gatiin 310 jedhanii beekon. Haga 278 ta'u gurguramee gaariidha. Kun yaada kiyya garuu abbaan 310 jedha.